naara Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Shama kam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaadha oduu gammachiisaa furuu jaalala Kota Galatoomaa guddaa galatoomaa jecha sarpiraayizii cimaa tokkoon qabaa sarpiraayizii guddaa dhugaa rabbi maalinni suutara jechuun homaa miti homaa tokko kaffaltiin argatiin garuu waama xiqqoo bichuu waan isin irraa hawwistan argitan miti view subscribe watch hour isin naaf ilaaltan sa'aatii keessan kennitanii aarsaa gootanii kan naaf ilaaltan guddaa galatoomaa amma waan isinitti agarsiisuuf hin jira surprise reefu naa dhufa dhugaa rabbinaa fi kaffaltiitti argadhee miti homaa lakkoofne jecha maraan asirratti jechaa hin jiru haadha manaaf galateeffachuun barbaada isheetu agas mara tattaaffateetu agas mara geessise ani hojiitti biiziidha yeroo baay'ee bakkee keessan oolaa mana oolu immoo innaa kanatu naa dhufe akkaataa kamiin akkasin guutan isinitti agarsiisa iskiriin riikkardi godhee bilbila irratti laaptooppii irratti otoo hin taane bilbila irratti jechuudha laaptooppii irratti akkataatti guutamu isinitti agarsiisa wantoota guutamuu qaban immoo boodaan isin viidiyoo biraan hojjedhama viidiyoo gabaabduu kana ilaaluun dagatina subscribe like share comment what if it is what if it is asirratti innaa konnaa dhufee jira guddaa galatoomaa dhugaa rabbii like subscribe share godhaan na hordofaa akkaataa kamitti akka tarreemuu gootan lakkoofsa keessa jirullee isinitti agarsiisa waan isin fayyaduun qabu like subscribe share ilaalaitu innaa kana remoovin godhaa jalqabarra lashee saayidii kanarra remove godhaa jira saayidii ishee kanarra remove godhaa jira achi ishee kanas remove godhaa jira ishee kanas remove godhaa jira takkaamatti remove godhaanii isinitti agarsiisa xiyya qabala argaa jirtu yoo ta'e kun iddoo kanala xiyya qaba ishee kana remove taati naannoo ishee karaa tokko qofaa hafaa jechuudha jalqabarra karaa kanaan ka'a yoo rakkinaan qabu yoo jettes lakkoofsi keessa jira waan ta'eef kan ishee akkasirraa jirti kanas argitanii This is all about pin. Fitera jechuudha amma karaa kaffaltiitiin seenaa yoo sinna ilaaltan yoo sinna faana tuttan like subscribe share yoo gootan kana wal duukaa turu. Ani humnaan qabu taanaan har'a waan ittiin hojjedhee boodittiin hin deebisu taanaan sa'aatii koo gubee maal na fayyada. Waan barbaadan isin hojjedhaa waan kana naa hojjedhu jedhaas immoo koomentii jala naa akka tarii chaanaalli koo waan gaarii qabatee dhufaa hin jiru ta'a. Ani gara fuulduraatti waan kanatu hojjettee waan jettan otoo koomentii naaf keessa naa bilbiltan dhugaa baay'een isin kabaja. Isin fayyadu lakkoon isaa isin fayyadu. Mister Gosan namni isin fayyadu. Otoo YouTube koo qabdu ta'e garuu isin fayyadatu. Piinii kana dhufaa asirra akkaataa kanaan dhufa piiniin kun Google AdSense irraa jira. Verify bakka isin verify kaffaltii bakka isin ta'uu fi dhagaa caalu fi YouTube'itti kan keessan ta'uusaa fi bakka isin jirtan locationii keessan baruuf jedhetu YouTube'n verify godhaa jira. Kanaafidha malee waan biraa miti. This is all about pin. Galatoomaa guddaa. Amma gara setting isaatti isin geessa. Setting qaba. Step 1, 2, 3 jedha. Rakkinaan qabu inni. Step 1 studio keessa Google AdSense keessan keessa sign in gochuudha. Video amma isin waraabuu setting gaafa galu isin agarsiisa. Guddaa galatooma ilaaluu keessaniif like subscribe share gochuun dagatina. Setting tokkoon isinitti hima. Lakkoofsa baankii akkaataatti ittitanii booda isinitti hima akkaataatti jijjiiruu dandeessanis booda isinitti hima isinitti agarsiisa. Ammaa fi piinii kana akkaataa kamiin guutuu akka dandeessu isinitti hima. Nanaafadhe dhaggeeffadhaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa akkaataatti guutamu setting isinitti agarsiisa maal akka barbaachisu submitii gochuun akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa resend gochuu warra dandeessan illee isinitti agarsiisa. Bye bye.
waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota firuu caalootu kun akkuma isiniin jedhetti akkaataatti verify gochuu dandeenyu akkaataatti piinii keenya guunnuu isinitti hima. Jalqaba Google AdSense keessan akka kan beektu hundi keessan iddootti qarshii ilaallattan beektu mitire achi keessa seentu google.com AdSense jettaniitu sarchii gootan deemee sana booda isin fedhiin gootu jechuudha. Amma akkaawuntii keessan Chrome keessa waan jiruuf. Ani jalqabuma achuma Chrome seenee irra gaheetan isinii waraabuuf jedha akka daqiiqaa isinitti dheeressineef chaanala keenya gaafa AdSense jalqabarra kana fida hoomii verify godhii jedha verify godhii gaafa jedhu kun meeseejii akka kanatti kaa'uu danda'a argaa jirtu yoo ta'e kuno argitan miti ishee kana verify godhaa jedhee jalqabarra yoo keessan akkaataa kanaan fiduu danda'a garuu iddoo tokkotti gaafa hoomii maal goona milikkititti ishee kana tuqna yoo as kana hin jiru ta'e meeseejichi ishee kana tuqna kan argi tuqneeti maal nuu fidaa walumaa ilaalla kuno akkaataa kanaan nuu fidaa erga nuu fidee maal seennaa payment kan jedhu kana argitan miti payment kan jedhu kana tuqna payment kana tuqna isan ne payment tuqne okay payment okay payment gaafan tuqu kun akka kanaaf jalatarra jira argitan miti kun ishee kana verification check ergabanne kun verify your identity jedha address verification needed jedha argitan miti diimarra kaa'ee jira dirqama verify ta'uu qaba bakki keessan jechuudha Google AdSense ni YouTube waliin ta'ee beeksisaniif qarshii sadan hidhatni jechuudha aangoo kun verification naaf ergameera piinii kootti guddaa isin agarsiiseera sanaan booda maal goona kun warra kanatti ergame jechuudha naanaaf adreesiin koo kun aangoo akka ta'ee fi YouTube kun abbaa YouTube akka ta'e bakka hin jiru baruuf verify gochuun dirqamadha jechuudha sanaan booda kun bakka waa kanatti dijitiiwwan jiran guunnaa jechuudha dijitiiwwan ja'a waan akka dijitii ja'atu ergama isaaniin guunnaa dijitiiwwan ergaman kana tuqa sana biraan guutu nanguta 45 62 45 97 Asin barbaachisuudha ni ergame yoo ture jechuudha kun lookiin jirtanii isin gochuu dandeessu bakka jirtanii warra kana jijjiirtan information kana jechuudha yoo isin dhufuu dide yookiin namni wajjin wal dandeessu ta'a yookiin kan namaa ta'uu danda'a sana jijjiiruu barbaada riisii gootu torbaama keessa deebi'anii dhufu jechuudha deebi'ee isinii dhufaa jechuudha kanaaf yoo akkaataa kana fayyadamuu dandeessu submit godhama guuteran kun submit bu'a argitanii submit jettu kanatti bu'a verification completed jedhu feekuna argitan jedhuma jirtu kan irra kan jiru address verification completed kanaaf kana booda YouTube naa kaffaluu danda'a jechuudha lakkoofsa baankii makkaataa kamiin akkatti himu booda walitti dhufna argitan miti jalqabarra wanta ni kaa'ee jiru your payments are on hold you need to verify address jedha argitan as kana warri kun diimaarra godhee jira kanaaf iyyuu verify waan hin taaneefidha jechuudha verify godheera amma verification completed booda gaafa irra deessarchi godhu deebi'eetu irraa bareessaa jechuudha amma hoomii sun maal jechuu danda'a kaffaltii haala kaffaltii guutinaan jechuu danda'a haalli kaffaltii amma haal baankitti taphuun beeksisa jibaanii refresh godheeta maal kan yaadu isinitti agarsiisa jechuudha refresh godhaan jira kufamanii tun taphaa waan ta'eef wanta uumiti argitan miti miseejiin dura ture argitan odeeffannoo kee arganneerra naan jira mala kun haala ajaa'ibaa akkaataa kanaan guutameera YouTubein kana booda gara kaffaltiitti cash out ta'uu danda'a $7 maximum thresholdiin 70 pound yoo ga'e baafachuu nan danda'a jechuudha 70 pound irra ga'uuf immoo gara waan baay'ee naafa isin adaraa keessan na gargaara amma argitanitti amma jiru tarii arguu dhiisuu dandeessu $1 xiqqoo pound xiqqoon qaba kanaafiyyuu
YouTube'n kana booda gara kaffaltiitti seenuudhaa jira verify gootanii ergi lakkoofsa baankii keessan galchitanii akkaataa kana gara kaffaltiitti seenuu dandeessu $70 yoo geessanii jechuudha. Guddaa galatoomaa waan daawwattaniif like, subscribe, share gochuun dagatinaa daraaratti. Adaraa yaanticha. Adaraa gurraacha garaarratti garba gurraacha garbaacha garbaa garaa garbaa. Harkaa badee kadhannaa nuufate. YouTube'n naqabee akkamittan sammuun koo haa qabata. Adaraa keessan dagatinaa. Bye bye. Nageessani bye bye. Waan tokko laayee kana bye bye. Ketuma, jumbo borata gara, borata.